daawwattoonni keenya kan daawwachuu jirtan qophii Dr. Google Showti. Qophiin Dr. Google Show har'a atileetota Oromiyaa jaalatamtoota kabajamtoota har'a Chicaagoo jiranii. Chicaagoo maaraatooniif jiru amma obbo Leellisaa Fayyisaa Leellisaa tasii qabna. Obbo Fayyisaa Leellisaa meegaa qophiin keessan boruu kun akkam fakkaata? Qophiin keenya boruu kun gaarii qophoofneerra. Akkuma gaariitti fiiguudhaaf qophoofne. Egaa Keeniyaanonnis hin jiranii kan akka Saamiin as jira. Isin guruupiin keessanii Keeniyaanonni lama sadii as jiran natti fakkaata. Isin guruupii keessasii Qananiisadha fi Taaddasaadha. Istiraateejiin keessan boruu akkam fakkaata? Nuti shaakala dorgommii kanaaf shaakala gahaa goonerra. Shaakala kana baay'inaan waan hojjenneef immoo akkasumas itti dhiphachuus baannus itti sabdachuu baannus waan gaarii waan hojjenne hin arganne yaada jira. Ati kanaan duras Chicago Marathon 2012 asitti argeera. Actually urufa dhaabbannee atileetota Oromoo waggaa waggaatti warra as dhufanii haala baanee mooraalii kennuuf Oromoon Chicaagoo wanni inni tattaaffii nu goonu baay'eedha. Si argee bara darbees akka bara 2012 rizaaltiin keetis gaarii ture. Mee barana akkamittan fayyeessa sanirra jetteetti qophoofteera? Ani amma sanirrayyuu waggaa tokkoof xiqqoo injariirran ture. Amma immoo dabalataan barana gara ga'umsa koo duratti deebi'uudhaaf ittiin dhufe malee akkasumas immoo kan durii caalaan dabalee dhufa yookaan immoo isaa gadi irra fayyadameessin. Yaa ta'u malee amma wanni murteessan akkanatti fakkaatutti isin istirateejii keessan hin deemudha because warra dadhabsiisuudhaaf boru amma bara dabree akkan argee sii fi kabbadeen si wajjin ture akka malee istirateejiidhaan ol duuba ba'aa Keeniyaanota dadhabsiistanii faayinaalii fudhattee kabbadee fudhatee galee na fakkaate yeroo san baranas wanni akkasii akka itti deebitan abdii qaba. Ni dirqama maaliif nuti amma shaakala wajjin hojjennetti nama biraati amma tokko amma dandeettii keenyatti dabarsanii kennuudhaaf fedhii guddaa hin qabne. Kanaafuu anis soon injifadhe dorgommichi dursaa kan dhuunfati. Yoo na dadhabe immoo akka hiriyaan kun tokko mo'atuuf anis jajjabina guddaa isaaf kenne. Egaa bitaanis koran mirgaanis koran walgeenyi koradha Oromooni. Haa ta'u malee isin lachuu sunis inni Qananiisaanis Taaddeenis atis mootanii nuyi garuu Oromoon tokko akka moo barbaanna. Hoffalaadha rabbi sinaa qarqaaru jabaadha galatoom. Galatooma sinillee. Okay.